Naguma dhuftanii maal nama barbaadan? Isaan kanatu Ameerikaadhaa dhufee waa'ee lafa keenya sana immoo abbaatti hin beeku quba qabu hin dhufanii jireenyuma keenya jijjiiru. Yookaan achumaan illee nu ta'e mee isinitti arbatan ittaasaa. Jireenya keenya jijjiiru dhufan jechuudha. Eeyyee isaanii akka akkatti ilaalfanne nama cimaa, nama hubataa, nama nani irraa jireenyi kuyyallee karaa isaa fooyya'e. Itti fayyadama. Kunoo. Mee gabaabsaa manatti maaga maalirraa barbaade ree? Kan maalan godhuuf barbaade barbaacha dhufe. Kun immoo salphaadhaan sineegan ture anu sineegan ture malee ingiliffa malee immoo hin danda'u namichi. Inni immoo inta roggomaa sinitti himaa waan jiru bakka ammuma xumuru. Ana duwwaa immoo miti. Carraan itti biyya kana keessaa deemtan hin jiru. Ala keessaniif illee isinillee biyyuma kana keessanii achitti waan wallamtan maali? Qoricha miti. Obbo Kunarraa maal nu badde beektu? Beektonni maal jedhu seetan? Asitti nama ta'anii jiraachuu irraa achitti muka ta'anii jiraachuu wayyaa. Carraa kanatti immoo fayyadamuu qabna warra agarlee. Akka fayyadamnan godhu immoo siin. Kanaaf waan inni jedhu dhaggeeffadhaatoo itti nu fayyadamsiisan hin jijjiirramname. Jijjiiramuun illee gaariidha. Barbaadan maamilatti hin tarreemaa bukkee naannoof duuba. Isinitti himna garuu isin jalqaba of qopheessaa carraa kana hojjetan. Inni immoo afaan Oromoo hin beeku, afaan Ingiliffaa beeka. Achitti dhalatee guddate biyya kana immoo nan jijjiira jedhee dhufe. Kanaafuu amma inni dubbata ani immoo isin hiika. Mucaan faranjiidha gaa? Mucaa faranjiidha isin jedhe faranjiidha. Afaan Oromoo gara shiniitti garagartuu hin beeku. Lukuma ishii bitaa mirgatti garagartee hin beeku. Mee haa ta'u mee waan barbaade dubbadhu jedhaaniidha. Okay, Tommy, talking now. Thank you so much. Galatooma waan akkasitti walitti qabamtanii na eegdani. Okay, continue. So my country is America. Biyyi koo Ameerikaadha. I live in Oromia. Biyya kana immoo jaalalan biyya kana qabu tasnafii. Yeah, I'm investment. Ani nama daldalati. So this family amazing. Ani maatii kana baay'een jaaladha. Ansinitti nimne inni miilanaa citee dhufe dhumeen nu dhufe. Harmaan nu darba ta'e. Teessiftanii reemaa dhaabdu. Haa barbaanne lafa biraa deemna sin carraa argattanii dhufnee dhaabanni daqiiqaa mana argannee dhaabanne malee. Isaan why you don't sit down? No, brother. No, it is good. It is time adjusted. Okay. Maal jedhanii faranjoonni daqiiqa tokko akka doolarra dhibbaatti ilaalisa. Defa waan itti himtan itti maame. Okay. Continue. Listen to that. What's that? Continue. Listen to that. Thank you. Galatooma. This is area and investment. Naannoo kana tokko ishee hambisin misoomsuun barbaada. Yeah, it is life change. Jireenyuma keessanii jijjiiruu barbaada. Yeah. So this is in the avocado. Kanan beektu miti avokaadoo maal qotaa guddattanii nyaataa guddattan. So this area is given. Naannoo kana akka nuu kennitan barbaanna irratti misoomsinaa. Isinumaa beektu. So this idea life will change. Yaada kana kanan fide kanan burqisiisee jireenya keessan jijjiiru. Yeah. This book and his mind updated. Dhugaadha waan sin dhibu laala kitaaba kana tokko lama sadi afur sammuusa kana barreessa. Kana nuti immoo kana kan barreessu dhiisii fuula tokko dubbinee bituu hin dandeenye. Namaaf tolu. Kanaafuu nama kun itti fayyadama qabdu. Ilma koo kitaabaa fi lafa maaltu barti fidee? Elaamee inni naannoo biraas deemee gola Oromiyaa kana hunda ishee keessa deemee beekumsa qabuun hawaasa bira dhaabbachaa jira. Kana jechuun immoo lafa hektaara 32 naannoo Baaleetti timaatimii facaasnee isuma wajjin uummatuma naannoo sanaatu muratee itti nyaataa jira. Isaan itti fayyadamaa jira. Innis immoo jireenya qotee bulaa naannoo kanas gaafa agarru sin adda duree qotee bulaa naannoo kanaa akka taatan bara. Kanaafuu lafa keessan irratti isinuma fayyadaa. Feedback. Okay, continue.
So in Bale, Bale City, Yaa, any akkuma any prefer. yaa maal jedhe beektu baaletti dinnicha inni duraa timaatimiidha. Dabalataanis dinnicha facaafnee uummanni naannoo sanaa akka irraa fayyadamaa ta'u goonee jira. Kanaafuu isinis carraa kanatti fayyadamaa. Maal abbaa baranjiin ikkoo nama taasifdi maali? Amma kana haasofsiisu maaltu fide lafa ishii gadi ittiin kennitu maal rakkoo qabu? Kenniif ikkoo carraadha. Mucaan keessan nama sammuu guddaa qabudha. Firaafiree kana hin dhaaba. Jireenya keenya hin jijjiira jedhaa jirtu reem. Firaafiree miti. Jireenyuma keessan danda'a mana miti lafa kaasee. Namni nu gaafate hin jiru. Maaliif uummanni achi gammadee fi nuti mana? Isheen asii waan qabu. Nutti gatanii maala nan namantanii. Nana manaan isa nan beeka isa kana nan beeka inni illee faranjiidha isa nan beekaani. Qabuma keenya fakkaata. Mee amma maal na barbaachisan? Thank you. Read it. Read. Okay, yes, I will do it. Translate you the chapter 2. Yes. Reading Okay, I translate you for Oromika. Chapter 2. Boqonnaa lama. Boqonnaa tokko. Okay. Chapter 2. The living process. Adeemsa jalqaba oomishni ittiin eegale. Okay. Itti fufeen dubbisaa Ingiliffaan dubbisee inni isinii beeka. Maaliif akka achitti proposaalii isa qopheessanii nutti kennu. The living process consists of several stages that ensure that successful. Oh my gosh. In the different language. Language. Afaan jechuun nama afaan kam dubbatu kana misooma kamuun hojjenna. Isteeji jechuun immoo jira akka biqiltuu kan irratti faca'u akka madarakii. Isa irratti jalqaba biqiltuu faca'u. Oh my god. This is amazing, man. Bro. Thank you. Yes. Lama tuqaa tokko jalatti immoo gadi siqee qabxiin inni itti aanu maalidha? Production stage. Jechuun jalqaba irratti marsaa jalqabaa irratti oomisha kana jalqabu maal qopheessan kan jedhu lafa qopheessu kun. Nammoo maarree nu qabna. Lafa qopheessine taanaan waan oomisha kanaa irratti faca'uu qabu. Kana jechuun gaa walumaa galatti isinii lafa qabdu lafa keessanii isinii misoomsina isinii misoomsinee fudhanna. Kasaatiif naafee jireenya keessanii fi jireenya maatii keessanii qofa jijjiiruu barbaadan. Ergamni keenyas isuma kana. Short answer. Yes. Gabaabsi iddoo biraa deemna. So it is agreement. Amma gaa erga kanatti hojii gallee isinis gammadaniitu fakkaata. Kanaafuu agreementii kun mallatteessu waliigaltee mallatteessu. Let's continue with the work. Hojii keenya itti fufuu qabna. Carraan kun immoo carraa guyyaa lama gidduutti. Thank you. Will you translate? Bakka waan naa ibsa galatoomi naan jedhu. No problem. It is agreement in short answer. Waliigalteen kuni yeroo gabaabaa keessatti raawwachuu qabna. Walii mallatteessuu qabna. Akkasitti malee hin ta'u. Maaliif waa'ee mallatteessuu? Osoo namichi kun ogummaan qabaanne isinii mallatteessanii. So, like, in short and bright and what? Amma dheeressuu miti gara hojiitti galuu qabna. Waan jennu hojiidhaan agarsiisna. Maal taatanii abba? Eenyu faranjiin haasofsiistee beektu mandara kana? Eenyuma faranjiin haasofsiistee carraa kanatti fayyadamna mucaa immoo bifa isaan laalinaa. Keessi isaa faranjiidha sammuu isaas faranjiidha mucaa. Damnee itti fayyadamuu qabna carraa kanatti maal taatan? Mucaan keessan baay'ee hubate. Nama barateessi. Ilaa nama baratee akkatti jalu agartanii isinis dabalee wanna kana muruu gochuu qabna. Maaliifan waan isin beekuuf kanaafan isin fide malee carraa nama biraatiif dabarsee kennuu dandeenyu. Haa ta'u erga jettanii atis keessa beektu erga ta'e sulumaa hookan keessa amma min ta'an kana booddee. This father is good father. Oh my God. This father is the thank you, my brother.
He's big man, okay? And only what you understand. Baay'ee wasi nu badhe. Maatii jaalalaati sinu. Okay, thank you. Exactly. Amma gaa mallatteessuu qabda. Taanis godhi jedhu san. Sa'aatii amma isaan dhaabatan kana akka doolaaratti hirreebu san. Doolaara namaa kennu wayya sa'aatii namaa kennu. Dibna yookaan. Is agreement with this family. Okay, okay. You understand? Yeah. Take go. No problem. Give me the pass. Jadi kaba bang ya mallatteessu tan sistee mallatteessa rakkoon qabu. Okay? Iddoo kanatti mallatteessu. Everything good. Bari bayuna raba bisiri tulfaate ka. Jamballash. Salam no. Maal bachaat ab mallatteessin. Jamballash. Ta'ugin. Ta'ugin. Bagarufti kun. Badhiisaa mallatteessin. Bagarufti. Giriinuma keenya lawwan abeetii jijjiiramna siin jedhu. Ameerikaan dhufe lafa investimentii irratti ni oomishee Ameerikaa garbichi hin jiru. Beektaa mucaakaa. Ameerikaan dhufe akkamitti? Ameerikaan akkamitti dhufe baaboo yoo isin abbaa margeetu feetu yoo ta'e nama asii. Miqanyaan dabala nu kaale. Sumatu miqanyaan nuti. Ingiliffa waan nu goggoraa ture argitee taatam. Ruubii isaa immoo afaan Oromoo naasoftu. Abbaan barbaade yoo dhufe gadi kaatee isin waan wargitan gootu waan mataan isin jala gootu. Bakka Ingiliffaasee Ingiliffatti immoo beekaa. Hundumaa fi tolittu. Yabala. Kanaa gatti naa ganaanne. Abatoonya! Anta saakaallee malee naa goddeeniif.